السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واي إيداتي وجه الكبدي واي وضحية الرئيس نقافة شديمنا. هيا تفضلوا. وضحية جتشون ما جتشو رمي خنا رتب سنورا. أضحية من التضحية. أضحيان دور سو أضحياتنا أباخين إبراهيميتو دلكبي. أشرا خنكة بكسلا ilma isaa qalu maalin aarsaa kafaluu jechuudha udhiya gideeni feetu indama tadhiya gideeni tadhiya raay tadhiya jechuun waan takka aarsaa wayirratti kafalu udhiyaanis achirraa fuudhamtee hoggaa iiddi arafaadhaa yookaan baatiin dhulhijjaadhaa tun dhuftee khurnan duraa kana achi garagalee guyyaa yoo rabbi je'ee guyyaa baruurraa kaafamee waan qalamu saniitu udhiyaa jedhame jechuudha. Inni sila tadhiyaan wanni jedhamteef ضحى بدلا من ابنه بكبش ilma isaa bikka sila ilma isaa galu sani hoolaa qale sayyidina Ibrahim rabbiin hoolaadhaan jijjiireef kanarraa udhiyaa jedhamtee achumarraa sunnaa abbaa keenya Ibraahimii karaa nuuf taate udhiyaan tun jechuudha. Gabaabdumatti udhiyaa jechuun waan hoggaanii fi iidul adhaa tana qalamu jechuudha. Iiddummaan tunu iida qalmaataa jedhamtee beemte yookaan maal jedhaniin iidun nahr jedhaniin qalmaata qalinsa saniin imma waan akka horiidhaa waan akka reedhaa ni qalamte jechuudha. Waan akka gaalaa ammoo maaltu godhama nahr jedhaniin saniifuu قالاف نحري تاتي وان خان نضحي به أنا في أضحيان وما قويا إيدا خنايتو قويا برو يا ربي جي إن شاء الله قويا عرفا دبري قويا تانو خنا كلا موتو أضحيا جامع أي أضحيان يرو كم كيستي كلامتي وخو يرو كم كلام أضحيانا كما بيكمو يرو نسيدا يوم الرأي قلتي يو خجل نتاتي برو يا ربي جي قويا سلا خرنف فادايتو باتي ذو الحجة تنرى قويا خرنفادا جلقبدي قويا خرنفا سنسا كمرا جلقبدي أدون إيقا باتي بودا نجلقبدي قرو أدون حقا دورا باتو سن قالوا أسوان تهين خن الرجالة تمو أدون باتي هنگا دقيقة خرجها إيقا تيسي بودان قالوا تو بريداد أكس جتشون أكا أركا إجاتي أدون حقا غارر أولكاتي هنگا دون دوما تربادك كيجو قدر رمحين جانين جتشو إشراق هجوسا قالوتو جالة ماذا خنما سعادتي هجا دي بسنو مالتها قيام برو إيدا يا ربي جي إيدا برو سنرتي ساكم كلام يوني في خجل نتاتي أدون خم بهنسي أدولا خنته سآخرتك كافي دقيقة شنتمي في سديتي فكينيا خبو يوته أتشراتك شو دابني جودا سآخر لما في دقيقة خدنا كانتي قالون ندن ديا ماجو قالون وان حالان جالتم أكس جتشون إيدي نيسي يروني في صلاتمو قجاني في عيد الأضحى خنرتي درفني صلاتهم برباجة ساعة كدورتي إيديو صلاتمتي ساعة كبود أنقلونس برباجة أشر خاصة كلماني اتفوفا هنكا يساتي أيام التشريك جتشون قيا إيدا خنبودان قيا تكا لما سديتشو قيا سدي هنكا عدون قيا سدفا سينتوتي كلماني يروني سا بنا دايتشو قالون ندن دياما أي نمني udhiyaa qaluu qabu nama akkamii qabeenya akkam nama qabu irratti taha namni udhiyaa qaluu qabu khadura tokko namni muslima tahe namni bilisa tahe namni maasisi khadandayu qaluudha qaba namni dandayu gizeeni fi jennu guyyaa iidaatii fi guyyaa ayyaama tashriik san fakkeenya iiddi baruu fi iftaan san boodaallee namni waan ifiif tajaajilaaf إيداف اتدبرسي ماتي ساتي وجين قويا خنا خيسا نياتن نمني ونني قبويتشو خنا قهيفي خنا الراحة فتانان اتفوفي مال قدوني دنديا قالوني دنديا نمني مو ونني قبو قويا إيداتي في أيام التشريق قويا إيدابودا قويا سدي أول خنجين يفته ونني قالوا هنجرتو يجو ونني قدو قبو تنو ميساسا ماتو مساسا دروم سو قبا أمو نمني قويا إيداتي في قويا سدي إيدابودان وانياتو قبو سنرا خافوف قبو وان سنرا هفيفين مال قدوني دنديا أضحيا قدو إساف جالة مادا سنادا قافين التانو عمرين حوريو ضحيا راف قرمو أنقم تكمل تايه فكنيا حوريو فلان ni udhiyaa godhamu sani umriin isiidhaa too umrii murtooyte ni jirti waan udhiyaadhaa san irratti
akka shari'aadhaatti umrii yoonii fi gaala ta'e ama 5 guutuudha qaba. Yoo horiidhaa fi re'ee ta'e ama 2 guutuudha qabdi. Yoo hoolaa ta'e immoo qaamatti akka guute garuu qaamatti akka hin guutin illee ilkee yoo cabsee gabbataa ta'e qaluun ni danda'ama hoolaa yoo ta'e. Wanni udhiyaa keessa qalamus waan amma dubbanne kana. Hanqina horii. Wanni udhiyaa keessatti hin hayyamamne waan bal'aa yookaan ta'e ijji takka balooqaa tan gaafni hin qabne ta ilkee hin qabne tan qaamni silaa foon qabu irraa murame waan akkana waan aybii qabu san qaluun hin hayyamamu udhiyaa keessatti. Wama bareedduutu qaluun hayyamamaadha jechuudha. Tan ammaasiisi cittoon itti jirtu jarbaa jaaniin afaan arabaatti jarbaa jechuun tan hooqaan itti jirtu waan akkasiisan hin qalamu. Ammaas hooqattuu tan dhuktisiitu keessaa deemte hooqattuu akkasiisanis hin qalamtu. Wama bareedduutu qalamuu qaba jechuudha. Waan AB yookaan irrina foon nama balfisiisu hin qabne qalamuu qaba. Tan foon isiilleen irrinni itti yoo jiraatillee kan foon sanirratti maal irrina hin finne kan hoggaa namni nyaatullee nama hin akkasiisan qaluutu bareedaadha. Kana wajjin walqabatee barnoonni udhiyaa kanarraa baramu maali? Udhiyaa irraa wanni baramu udhiyaan tanarratti wanni guddaan akka shari'aa teenyaatti yeroon tun yeroonii fi namni waa qabu namni waan guyyaa iidaatii fi guyyaa iidaa boodaan guyyaa sadeen irraa hafuuf qabu hundinuu udhiyaa godhuu shari'aan irratti maal godhe sunnaa gooteef. Kana keessaa kanarraa wanni guddaan hubannu rakkataallee gargaaruu nama meeqa yeroo amma keessaahuu jiruunis qaalooytee nama meeqa foon bitachuu hin dandeenye jira. Nama san namni rabbii waa kenneef qalee jechuudha. Sababaa kanaan rakkataa meeqa gargaaruu rakkataa meeqa nama irrinni foon dhabuulleen itti jirutu jira. Sun hundinuu as keessatti irrina san hundaahu akka tottoohatamu namni rabbii waa kenneef kana keessatti rakkataa akka gargaaru rakkataan keenya gargaaramu jechuudha. Keessaahu waan silaa nyaataa wajjin nyaata madaalawee namni hin arganne baatii tana yookaan iida tana wajjin udhiyaadhaa wajjin walqabatee nyaata madaalawaa sanillee argachuudhaaf sababa taati. Haa ta'u kana qofaami faayidaan udhiyaadhaa hedduudha. Abbaa keenya Ibraahimittis fakkaachuudha. Wanni faayidaan isii yoo irraa dubbannee waan lakkaa'amee dhumuu miti. Kanuma hundaahu ammoo tahee rakkataa keenya akkasi gargaaruun foon udhiyaa sanillee addaan fuudhanii nama hedduu keessaahu miskiina nyaachisuun haalaan barbaachisaadha. Takkittiin tunuu gahaadha. Miskiinuma nyaachisuun nu osoo waan biraa qabaachuu baatteehu. Mee gaalli tokko amma gaalli qaamaan guddaadha. Gaalli tokko maatii nama meeqaaf gahaa? Udhiyaadhaa wajji walqabatee udhiyaa gideenii fi qalan udhiyaa tana kan namni kophatti qaluu jira kan waliin qalanii jira. Yoo waliin qaltu taate wanni waliin qalamu san keessatti kan qalamu takkaffaa irratti gaalli jechuudha. Sadarkaan isaa guddaadha. Horiirrallee isaatu guddaa waan ta'eef jecha gaalli nama 7 ga'a. Itti aanee horiidha. Horiinis nama 7 ga'a. Garuu namni 7 kun kamtuutu irra jaala. Re'ee 7 qaluudhaa fi gaala tokko qaluu kamtu irra jaala. Re'ee 7 qaluutu irra jaala. Re'ee irraas hoolaatu irra jaala. Ammoo hundinuu ni ta'a jechuudha. Gaalaa fi loonii fi re'ee fi hoolaan hundinuu ni ta'a. Ammoo gaalli horiirra gaala qaluutu irra jaala. Itti aanee horiidha. Horii fi gaala qaluurrallee wanni caalu maaltuutu irra jaala? Re'ee 7 yookaan hoolaa 7 qaluutu irra jaala. Hoolaa 7 fi re'ee 7 kamtuutu irra jaala? Hoolaa 7 qaluutu irra jaala. Tanaafi hoggaanii fi udhiyaan godhamtu. Haaya sanumaa wajjiin walqabatee yoonii fi maatii takka keessatti namni tokko qale kaan irraa ni ga'a. Re'ee takka yoo qale re'een takkittiin namuma saniif geessi. Garuu immoo maatiin isaan keessaa namni tokko qale fedhu re'ee takka haa ta'u yoo ammoo horii fi gaala ta'e nama 7f geessi. Yoo nama 7 ta'e isaan hundarraa geessee jirti. Yoo hin ga'inis namni tokko maatii takka keessaa yoo re'ee qalu taate isiin ammoo kan geessuuf tokkollee taatu sunnatul kifaayaan isaan sanirraa buutee jirti. Sunnaa gizeen akka waliigalaatti isaan akka nama waa hin qalinii hin ta'u jechuudha. Mana tokko keessatti wanni takka hin qalaminii fi mana namni tokko keessaa gale tokko hin ta'u. Gaafiin itti aantu yeroo qalmaa keessatti wanti sunnaa ta'u maali? Yeroo qalmaa keessatti wanni jaalatamu horii qalamu sanillee namni dura dursoo waan qalamu san muriix maal jaaniin falyuriix ذبيحته جير جمال ربي صلى الله عليه وسلم فليحد شفرته جي حديث
40 keessatti dhufe keessatti maal jaan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ablee sirritti qarachuudha qaba eegasii waan qalu sanillee sirritti osoonii fi hindaa darkeessine akka bareedatti ciibsuu qaba ammas wooma qalu sanuuhu tabiraa dura qaluun qabu haala saniin dhiinisiitis hulquumii fi marii jaanii hiddi gurguddaan afran san muramuudha qaba hidda gurguddaa san muree ablee qaraatiin bikka bareedduu irra ciibsee osoo hindaa darkeessine taan duratti osoo hin qalle godhuun haalaan barbaachisaadha kun waan qalamu saniif waan godhamuu qabu namni qalu sanoo namni waa qalu san nama akkam ta'uu qaba namni qalu san eega baatiin tun seentee qeensallee rifeensallee cirachuun isaaf ni jibbama akka madhaba shaafi'itti garuu warra madhaba maalikiitii fi warra hanafii biratti ni isin jibbamu qeensaas cirachuu ni danda'a rifeensaas cirachuu ni danda'a rakkoon qabu jaan warri madhaba maalikiitii fi warri hanafiidha ammoo warri imaam ahmad bin hanbal biratti haraamii jaan jechuu qeensa cirachuudhaa fi rifeensa cirachuun hamma haraam jaan takka imaam ahmad bin hanbal saniif biyya teenya keessatti madhaba shaafiidha waan ta'eef jecha baay'een madhaba shaafiitiin makruuha jaama qeensaas yoo cirachuu baate hanqa boruu udhiyyaa isaa qaluutti jechuu yoo rabbi jee arra guyyaan irra keessa jirru kunis guyyaa arafaa waan ta'eef jecha akkasuma rifeensa isaallee boruma yoo murate bareedaadhaa fi jibbaadha jaamu malee haraam hin jaamu jechuu akka madhaba shaafiitti saniifuu nutis madhaba shaafii fudhannaa namni waa qaluudhaaf deemu hanqa kana obseetuma insha Allah guyyuma takka daqiiqaa muraasaatu sa'a muraasaatu hafe waan ta'eef jecha boru eeguma udhiyyaa isaa qalee boodaan qeensaas cirachuu rifeensaas gabaabsachuun barbaachisaadha kun hadiisuma keessa dhufe wanni jaameef maali akka araaramni jechuudha qeensa isaatii fi rifeensa isaa san hundaa'u hawwatuu fi shari'aan kana gootee fi rakkoo hin qabu jechuudha namni madhaba maalikiitii fi hanafiitiin fudhates rakkoon qabu jee qacarrate rakkoon qabu tahaa kana fakkaata. Hayyee gaafiin itti aantu foon udhiyyaadhaaf siif kenname gurguruu ni danda'amaa? Foon udhiyyaadhaa gurguruu dhiisii foon udhiyyaa ni sin gurguramu halloon isiitillee hin gurguramtu yoo ta'e sadaquma kannamti malee namni silaa udhiyyaa jechuudha waa namaa qalu sanillee ujraa isaatiif ujraa isaa saniitiif ujraa isaa waggaaniif jennu khulii nama waa qaluu saniifillee udhiyyaa foon irraa kannuun yookaan halloo isii sanirraa kannuun hin danda'amu jechuudha dhoorkaadha wanni udhiyyaadhaa sadaquma kannamuudha qabdi. Gaafiin itti aantu udhiyyaan bakka meeqa baadiyyaa? Udhiyyaa bikka sadiitti warri baasus ni jira harka tokko maatiidhaaf harka tokko harka galleeyyiidhaaf harka tokko nama maatii gizeeniif jennu ofiif jechuu harka tokko ofiif nyaata harka tokko ammoo akka maatiitti firoottan dhiyoodhaa fi tujjaaraas haa ta'u akka kennaadhaatti jechuu kennaa yookaan sixootaa jaamtuuf kennama harki tokko ammoo miskiinaaf kennama bikka sadiitti yoo baasanii saala sanii bareedaadha tujjaarrinis irraa nyaachuu ni danda'a garuu ta miskiinaaf kennamtu san tujjaarri fudhachuun qabu tan miskiinaa miskiinumaaf taati tan ammoo harka galleeyyiidhaatis harka galleeyyiidhaaf taate jechuudha bikka sadii yoo baasne takka ofiif nyaata takka akka kennaa sixootaatti kennita takka ammoo harka galleeyyiidhaaf kennita kaan ammoo yoonii fi udhiyyaan tun ta manzuuraa taate ta dirqamaa taate qodhaaf irra goote taate guututti miskiinaaf kennite waa takka irraa nambifattu yoo kaan ammoo xiqqoo irraa nyaattee guutu sadaqachuudhaas ni dandeessa udhiyyaan bifa sadeen kanaan akkasitti addaan babaastee godhuu ni dandeessa jechuudha.